bakkeewwan sodaachisoo fi iccitii guddaa qaban hedduun dachee nuti irra jiraannu irratti argamu. Waa'een isaanii baay'ee dubbatameera, baay'ees qoratameera. Bakkeewwan sodaachisoo fi dhoksaa guddaa qaban keessaa inni tokko Bermuudaa Tiraangilii yookiin immoo Tiraangilii Seexanaa kan jedhamu yoo ta'u, namoonni tokko tokko immoo bakka awwaalchaa garba Atlaantik jedhanis ni waamu. Bakki kun bakkeewwan sodaachisoo addunyaan keenya qabdu keessaa iddoo tokkoon illee kan hin madaalamne yoo ta'u, maqaan Tiraangilii Seexanaa jedhu kun immoo sodaachisummaa isaa humnaan ol ta'uu irraan kan ka'e kan moggaafameefidha. Bakka kanatti maaltu ta'ee jettanii kan na gaafattaniif immoo yoo viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwatan ni argattu. Dursin immoo laayik gochuun batanii sabiskiraayib jedhu cuqaasuun viidiyoo nuti guyyaa guyyaan gadhiisnu ni argattu. Kaaba Atlaantikitti kan argamu yoo ta'u, Maayaamii, Poorturaagoo, odola Bermuudaadhaan wal qabachuun kan jirudha. Waa'ee Bermuudaa Tiraangil yeroo jalqabaaf kan dubbatamee fi kan argame 1482tti Kiristoofer Kolombosiin yoo ta'u, innis waa'ee sarara seexanaa kanaa yeroo barreeffamaan kaa'etti kubbaa abiddaa osoo waaqa irraa roobuun argee jedheera. Kana malees koompaasiin kallattii agarsiistuu koo kallattii wallaaluun ariitiin naanna'aa turanii jechuunis dubbateera. Taateewwan sodaachisoo bakki kun qaqqabsiisanii fi amma har'aatti illee akkamitti akka isaan raawwatan namaaf galuu didan tartiibaan haa ilaallu. Bara 1800 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti dooniin namoota 90 qabatte kan maqaan ishee USS Piikiliin jedhamtu gahaa Paalikaatii osoo gara Diwiilitti imaltu namoota achi keessa jiran waliin sarara seexanaa kana keessatti dhidhimte. Itti aansuun 1814tti dooniin maqaan ishee USS Wasp qabeenyummaan ishee kan Ameerikaa taati. Namoota 140 qabachuun imalarra osoo jirtu achi buutee miila bakarwaaree taatee hafteetti. Cabaan qaama ishee fi wanti ragaa namaaf ta'u tokko illee argamuu hin dandeenye. 1824 akka lakkoofsa Awurooppaatti namoota 14 kan qabatte dooniin maqaan ishee USS Wildcat kan jedhamtu Kuubaatii kaatee osoo odola Atlaantikiitti deemtu Bermuudaa Tiraangilii irratti kan badde yoo ta'u, amma har'aatti achi buuteen ishee hin argamne. 1840tti namoota 14 kan qabatte dooniin maqaan ishee Doosiliin jedhamtu dhidhimtee sa'a muraasa booda garuu namoota duraan irra turan osoo hin qabatiin qullaan ishee argamuutu himame. Taateewwan Bermuudaa Tiraangilii irratti ta'an kam caalaayyuu kan nama ajaa'ibsiisu immoo isaan amma isinitti himuuf deemaa jiru kanadha. Kiristaanii kaatee osoo Kiiyuubaa deemtu 1925 akka lakkoofsa Awurooppaatti badde kan jedhamte dooniin maqaan ishee Kaappaaksii jedhamtu bifa nama ajaa'ibsiisuun waggaa 95 booda 2020 dooniin kun Filooriidaa handaara garbaatii argamuu isheetti dubbatame. Xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa Flight 19 jedhaman hoogganaa waraanaa biyyichaa Chaarlisiin kan hoogganaman 1945 akka lakkoofsa Awurooppaatti humna waraanaa isaanii waliin osoo imalanii kan badan yoo ta'u, kun Ameerikaa waraana tokko malee loltoota ishee hedduu kan itti dhabde ta'eera. Kan nama dhibu immoo xiyyaaronni fi dooniiwwan hedduun Chaarlis fa'aa barbaacha kan deeman yoo ta'u, isaanis achi buutee miila bakarwaaree ta'anii hafaniiru. Bakka kanatti xiyyaaronni 20 olii fi dooniiwwan 50 ol badaniiru. Taateewwan ajaa'ibsiisaa bakka kanaa kan biraanii fi raajii kamiin akka raawwatame hanga har'aatti eenyuuf illee kan hin galle immoo isa nama isinitti himuuf jirudha. Desembar 1970 Baarus Jeerner Pilootiin abbaasaa fi namoota biizinesii waliin hojjetu waliin gara Filooriidaa osoo barrisanii Bermuudaa Tiraangilitti yoggaa siiqan duumessi xiqqoon tokko fuula isaanii duratti kan argan yoo ta'u, yeroo itti siiqanii achi keessa lixan duumessi xiqqoon kun guddachuun isaan dhidhimse. Duumessichi keessi dukkana ture, qilleensi cimaa fi qaqawweessi cimaan kan ture yoo ta'u, daqiiqaa muraasa boodatti dukkanicha keessaan ifa argatan hordofuun nagaan Filooriidaa qubachuu danda'aniiru. Kun maal isaatu nama ajaa'ibsiisaree naan jechuun keessan immoo waan hin oolle. Karaa daqiiqaa 90 deemsisu daqiiqaa 45 keessa qofaatti deemanii xumuruu isaaniiti. Garuu waa'ee raajii guyyichaa eenyuuf illee amma har'aatti gaaffii sammuu cimaa ta'eera. Namoonni tokko tokko taatee kana irraa ka'uudhaan bakki Bermuudaa Tiraangil jedhamu kun taayim tiraavilii ta'uun isaa hin oolu jedhu. Waa'ee taayim tiraavilii yookiin immoo yeroon deemuu kan jedhu viidiyoo biraan qabadheen dhufa.
Yeroo jalqabaaf gaazexaan Argusin jedhamu bara 1964tti bakkeewwan Bermudaa Tiraangil ammata jedhe Maayaamii, Saanjiwaanii fi Eertirookoo yoo jedhu garuu amma har'aatti illee eessaa hanga eessaatti akka bal'atu eessaa amma eessaattis akka of keessatti qabatu kan beeke hin jiru. Hanga ammaatti sababa dhidhimsamuu dooniiwwanii fi xiyyaarotaaf kanadha saayintistiin jedhee fi namni dubbate tokko illee hin jiru. Garuu immoo tilmaamaa fi afoolonni garaagaraa waa'ee bakka kanaaf dubbatamaniiru. Baay'eenis barraa'aniiru. Wanti baay'ee barraa'es dubbatames garuu immoo waa'een iddoo kanaa har'a illee wal nama gaafachiisuun isaa ittuma fufeera. Yaadota waa'ee iddoo kanaa irratti dubbatamanii fi barraa'an keessaa inni tokko bakki kun iddoo yeroo jalqabaaf UFO yookiin eeliyaansonni buufatanidha kan jedhu yoo ta'u, UFO yookiin immoo qaamni balali'aa hin ibsamne kun xiyyaarotaa fi dooniiwwan kanneen fudhatee jedhanii ni dubbatu. Kitaaba bara 1995 MJ Steniin barraa'e kan mata dureen isaa The Case of UFO jedhu irratti badisa xiyyaarotaa fi dooniiwwan kanneeniif sababni UFOdha jedheera. Eeliyaansonni yookiin UFO'n qaama dandeettii addaa qabanii fi lubbuu qabeeyyiiwwan pilaanetii biraa irra jiraatanidha. Jiraachuu UFO yookiin eeliyaansota saayinsiin kan hin amanne yoo ta'u, garuu immoo waa'ee UFO yookiin eeliyaansota kana qorachuuf saayinsiin mataa isaa danda'e kan ifooloojii jedhamu dhaabbateera. Waa'ee qaama balali'aa hin ibsamne kana viidiyoo biraan qabadheen dhufa. Ammaaf garuu wanti bakki kun bakka yeroo jalqabaaf UFO yookiin eeliyaansonni buufatanidha yookiin immoo xiyyaarota badaniif sababni isaanii nama jechisiisan baay'ee yoo jiraatanis garuu immoo ragaa qabatamaa waa'ee kanaa hanga har'aatti waan hin argamneef dubbii afaanii qofa ta'ee hafeera. Inni kan biraan waa'ee Bermudaa Tiraangiliif dubbatamu immoo kuufamni miteenii guddaan bakka kana jiraachuun hin oolu kan jedhu yoo ta'u, inni kun namootaa fi saayintistoota hedduu kan amansiise yoo ta'u, garuu dhugaa ta'uun isaa hanga har'aatti amansiisaa miti. Namoonni kunneen akka jedhanitti miteeniin bishaan Atilaantik jalatti kuufame kun yeroo ol bahuuf raafamaa fi damballii bishaanii inni uumuun kan dooniiwwan raafamanii dhidhimaman kan jedhu yeroo ta'u, amala boba'uu miteeniin qabu irraan kan ka'eedhaan mootoroonni xiyyaarotaa bobeessuun xiyyaaronni gara bishaanii jala galchu jedhameera. Namoonni tokko immoo dhiibbaa maagineetii cimaa sarara seexanaa kana keessatti argamuun akka ta'e dubbatu. Garuu har'a illee waa'ee iddoo kanaaf yaada amansiisaa tokko lafa kaa'uu kan hin dandeenye saayinsiin bakki Bermudaa Tiraangil jedhamu sammuu namootaa keessa qofaa akka jirutti dubbata. Kanaaf immoo sababa yoo kaa'u qorannoo saatalaayitii fayyadamuun taasisaniin hanga har'aatti xiyyaaronnii fi dooniin hedduun bakka kanarra guyyaa guyyaan nagaan qaxxaamuraa jiraachuu isaaniiti. Taateewwan Bermudaa Tiraangilii keessatti raawwataman kunneen ka'umsa godhachuun fiilmiiwwan hedduun barraa'uu danda'aniiru. Isaan keessaas bara 1975tti kan hojjetame daawwattootaaf gadhiifamee fi daawwattoota hedduunis daawwatamuun galii guddaa galche. Fiilmiin mata dureen isaa Behind the Bermuda Triangle jedhu 1977tti immoo The Fantastic Journey yeroo isaaniitti fiilmota galii guddaa argamsiisanidha. Itti fufuunis fiilmiiwwan hedduun kan hojjetaman yoo ta'u 2009tti kan hojjetame Triangle fiilmiin jedhu Bermuda Triangle ka'umsa godhateera. Waa'een bakka kanaa kaleessas har'a bara teekinooloojiin fagaatees gaaffii cimaa ilma namaa deebii dhabe ta'eera. Hanga dhaloonni waa'ee bakka kanaaf deebii qabu dhufutti callisnee eeguun dirqamadha. Guyyaa tokko deebii argachuun isaa waan hin oolledha. Viidiyoo guyyaa har'aa irraa maal barattanii? Maaltu isinitti dhagayame? Komentii irra nuuf kaayaa. Guyyaa itti aanus maal akka hojjennu barbaaddu? Maalis fooyyeffannaa? Komentii irratti nuuf barreessaa. Kan isinitti tole laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Kan isinitti hin tolle immoo sabiskiraayib gochuun yaada keessan nuuf hiraa. Galatooma.